akkam jirtan daawwattoota hurfii aadaaf aartii Oromoodhaan hurfii teenya televezyiina Dirree Dhawaarraa har'a aadaaf aartii qabannee isin biraan ge'uudhaaf gara magaalaa Haromayaa imaluudhaan magaalaa Haromayaa keessatti argamna. Magaalaa Haromayaa keessatti sababni itti dhufne gola artistoota Oromoo daawwachuu fi seenaa industirii muuziqaa Oromoo keessatti artistoota gumaacha olaanaa taasisan isaan yaadachuudhaaf artist Elemoo Aliidhaa miiliyoona 1.8 baasii olaanaa itti baasuudhaan gola artistoota Oromoo ijaarsise guyyaa eebaa irratti argamna. Artistoota Oromoodhaa gumaacha artii Oromootiif oda isaan bahataniin galateeffatamullee baatan har'a manbarnoota muuziqaa Oromootii fi gola artistoota Oromoo itti yaadatamu artistiin hangaftichi Elemoo Aliidhaa ijaarrate daawwachuudhaaf dhufneeti jirra. Artist Elemoo Alii yaada kana akkamii fide akkamitti hojjete maal eenyu faatu as keessa jira artistootni qodni isaanii maal fakkaata qabxiiwwan jaan turtii wajjin taasisnu ta'a bakka jirtanitti nu daawwachaa akka nu faana turtan kabajaan isin afeerra. Wayduun gammachuu jiru keenya ellee shaggooyyee naadaa saba keenya jabeessa aadaa keenya. jabeessa aadaa keenya. Magaalaa Haromayaatti ona afran qalloo keessatti qopheessitee sagantaa har'a eebaa irratti argamna. Artistoota daawwiidhaaf suuraan dhiyeessitee gaaddiisuuf deemta. Mee warreen as bira jiran kanarra haa eegallu eenyu faadhame. Warri afaan Oromootti saba biraa tahee nu waliin qooda fudhatan gurguddoon hedduudha saba hedduudha warri qoodan waliin fudhate haa ta'u isaan keessaa akka Somaalee keessaafuu Maqdishoo irraa bara 60 jechuudha. Isaan keessaa namni mata dureedhaan uummata Oromootiif dhaabbatee afaan Oromootiin sirbaa ture keessaafuu wallisoota Oromoo kanneen achi jiranii waliin sirbanii afaan Oromoo kana dhaadheessuu fi jabeessuu irratti gaafa sirni biyya tana keessa jiru dura dhaabbatee afaanumaa akkan dubbanne Oromummaa akkan himanne jechaa turan sun warreen nu bira dhaabbatan irraa tokko takka Maryam Mursal jaaniin jechuu isii tana Maryam Mursalis qooda guddaan waliin fudhattee galatoomii jennaan tun ammoo Hibonuuraadha. Hibonuuraanis akkuma isiitti qooda afaan Oromootti uummata Oromoo bira dhaabbattee afaan Oromoo dhaadheessitee miidheessitee uummata dhaadheessuu irratti shoora guddaa taphattee galatoomii jennaan jechuu. Tunis Ashaa Abdooti. Ashaa Abdootis akkuma jara kaaniitti isiinis qooda afaan Oromoo irratti hirmaata fudhattee artistoota Oromootii waliin qooda guddaa taphattee galatoomii jennaanii jechuudha. Ammoo Faaxumaa Qaasim sagaleen isiitii fi hawwata isiin fedhii uummata Oromootirraa qabdurraa caalchisee akka maletti sirbasii uummanni Oromootillee dhaadheessaa ammallee wallisaa jiran jechuudha. Maaliif jennaan ka afaan Oromoo hin beekne jarri kun katabatanii afaan Oromootiin sirbuun isaanii uummata Oromootiif gaarraan tana akkuma badhaasaati. Kanaaf galatoomii jennaan jechuudha Faaxumaa Qaasimiin. Kun ammoo Sa'iid Hamarqoot jaaniin. Sa'iid Hamarqoot kun warra Jabuutiiti. Gaafa Jabuutiin 77 bilisummaa baatu osoo hin bahin dura warra qabsoo naannoo isaaniitti godhaa ture irraa tokko nutis naannoo sun turre waliis ni beekna. Haa ta'u immoo qooda fudhatan sun keessatti anis kara lolaatiin deemaa bilisummaadhaa fi yoon deebi'ee yookaanis nagatti jechuudha. Kanaaf isa kanaanis galatoomii jennaan. Jarreen kan Oromoodha. Gaa Oromoon akkuma namayyuuti ni beeytanii jechuu kiyya jarreen kan. Kun immoo Aliyyee Ahmad Alii jaaniin. Aliyyee Ahmad Alii kun seenaan isaa maali? Warra Jimaa gurguru dur karaa Yamanfaa ergu. Kana keessa gaafa sharikaati jechuudha. Sharikaata namni gadi beekuun oolu. Warra Yamaniitti wajjin hiriiroo waan qabuuf waan Yamanitti Jimaa erganiif jecha Yaman irraayis namni ziyaaraa dhufa. Gaafa ziyaaraa isa bira dhufan mabraza waliin ta'an dabree Yamanoonni hedduu waan dhufaniif
isaan keessaa warri artistootaa dhufan jechuudha. Artistiin sun gaafa dhuftu uudii baanan kabanjii jaaniin arabniin yookaan uudjaa yookaan gitaara jaaniin gitaara sun qabatanii gaafa dhufan waliin baatii haga tokko ta'anii gaafa deemuu deeman gaafa deebinu maal siifinnaa jaaniin badhaasaas tahee giiftis tahee ni jiraame maal siifinnaa jennaan aboo humaanaan fidina gitaaruma kana naadhii isaa deemaa jeeni humaatu naan fidina isaan gitaara fidanii dhufan guyyuu gaagichi jiran jimaa qamaaniituma wanni kana taphatanii laalee maal siifinnaa gaafa deebinu jedha aboo humaanaan fidina gitaaruma kana naadhii isaa jeen jechuudha. Akkasitti gitaara ifii taphachuu eegale eegee fi taphate wallisoonni keenya gurguddaan Ali Shabboos kanneen Ali Birraan faanis haga tokko isarraa baratanii jechuudha. Dirree dawaadhaa jechuudha. Kanaaf galatoomii rabbi rahmata isin haa godhuu jennaan jechuu warra kuteen. Kunis ilma isaati Oromoo afaan Somaalee afaan hin taphanne hin qabu akkuma keenyaati jechuudha. Maaliif jennaan sabni waliin jiru kun wal jala deemeeti walirraa hirmaatee jaalala waliin qabu sun hawaasni kun waan waliin jiruuf cidhaa jira gaddaa jira gammachuu jira gammachuu tana hunda waliin hirmaatanii afaan illee walii marji walii godhanii wal jala deemanii wal bohaarsaa turanii akkasumatti fuulduraas akkatti fuftuu jechuma kiyyaanne keenya akkasiitii jarreen kaan ni beeytanii se'an warreen beeyne isinittiin hima maaliif yoo irra deemne hunda fixuu hin dandeenyu kanaaf keessaa filachuu dandeessan amma fakkeenya jireenya keenyaaf daawwiti taati dhaloota dhufuuf dabarsu taati jireenya keenyaaf daawwiti taati dhaloota dhufuuf dabarsu taati aadaa jabeessii bakka jirtutti wayduun gammachuu jiru teenyaa ellee shaggooyyee akka gameeyyiitti akka gameeyyiitti haa fudhannu warra afaan Oromoo dhaadheessuu fi jabeessuu fi cimsuu irratti keessaafuu qubee afaan Oromoo warra sirreessan keessaa tokko akkasuma walii wanni isatti daballeef aartistiidha. Hayyuudhaas Profeesaraas dandeettii amantii islaamaattis nama caalmayaan Oromoo bira dabree alagaafillee ibsaa ture irraa tokko ammoo aartii Oromootii fi seenaa Oromoo keessatti qooda guddaa taphatee maal jennaan walaloonis yadaloonis nama cimaa kanaafi aartii keessatti dabalamee jechuudha. Isa kana kunoo Sheekh Bakrii Sabaloo akkasumatti Sheekh Mahammad Rashaadii soo fudhattan waluma jala isaan ilma isaati jechuun ni danda'ama na fakkaata garuu yoo hunda gugurallee na kolchaa inninis dandeettii afaaniitii fi kana bira dabree iftahuudhaan sabummaa if jaalachuudhaan qooda aartii Oromoo keessatti walaloodhaan yadaleessee kanuma amantiidhaanis akkasitti jabaa Oromoon jabaachuu qabdi namni afaan isaatiin seenaa isaatiin qubee afaan isaatiin hin jiraanne addunyaa tanarratti namni nama sun hin tahin nama ta'uu hin dandayu nama jee irraa tokko jechuudha. Kanaaf Sheekh Mahammad Rashaadiinis galatoomii isaan hundumaafuu rabbi rahmataa godhuufi jenna jechuudha gama keenyaan. Ilfinesh Qannoo sabboontu jaalala sabummaa qabdu nama iftahee waan ifiisaa waan ifii jaalatu dubbachuu danda'u. Namni dura yoo if jaalate yoo waan fedhu dubbachuu danda'e ugguramuun sun nan baaftu jechuurraa afaan Oromootti qooda guddaa fudhatteeti saba Oromootiin ka'aa iftaha bilisooma ka bilisoomeetu naga hirkataa yoo sammuun teen bilisoomin biyyallee hin bilisoomsitu. Kanaaf nama sammuunsaa bilisoomteetu namaas bilisoomsa isiin hayyuus jechuu dandeessa kana bira dabree sabaaf falmachuu irratti olaantuu taateeti na birattii fi uummata biratti illee argamtii na fakkaata. Kanaaf akkasitti haawannu Ilfinesh Qannoo shoora guddaa afaan Oromootii fi qooda aartii Oromoo keessatti taphattee galatoomii jennaan jechuun jirti.
halloo daawweeti. Halloon daawwee hojii isiin dalayde Oromoon irra guddaan ni beekaniin se'a. Haa ta'u garuu haga tokkoon himee fixuun yeroo nurraa nyaadhama. Haguma tokkoon isin hima. Afaan, aadaa, seenaa, sirba yadaleessitee afaan Oromoo kana jabeessuu irratti dirqama lammummaa isii fudhattee if birallee tartee warra gaara seenaa irraa tokko jechuudha. Nin bilisoomsaa irratti. Oromoon nama jajjabaa, nama onnatee qabu. Laata ani akka tokkotti wanni nin fudhadhu uummata keenyaatu dhiiroo wal jala hin deemne moo uummata keenyaa waliin deeggarre moo uummata keenyaa waliin jabeessine maalii waan jiru akka nama tokko tokkotti gaafa fudhattu namni kun if qabeeti murtii mataa isaa fudhatee saba kanaaf dhaabbatee jechoota gaggaarii ka uummata dammaqsu ka jaalalaa ka sirbaa ka fuudhaa ka jireenyaa ka namni hawwatee jireenya kanarratti gammadee jiraatu warra fudhatee keessaa halloon daawwee shoora guddaa taphattee afaan Oromoo guddisuudhaa fi uummataaf dhiyeessuu irratti hojii guddaa dalaydee galatoomii umriin siyaa turtuun jaan. Keessaafuu Harargeen jaalala ishee hongan qabdu garuu ifaajjee isiin gootee fi qabsoo tanarratti rakkoo keessaafuu artistoonni Oromoo waliigala harkan keessa yoo fudhannee ilaalle akka addunyaa biraatiin akka saba biraatiin Oromoon keessaafuu artistoonni Oromoo hedduu miidhame. Gadadoo hedduu keessa dabre. Rakkoo cimtuu keessa akkasumatti rakkinni sun jiru afaan kana dagaaguu irratti jabeessuu irratti cimsuu irratti qooda guddaa nama fudhatee haga lubbuun dabartutti nama carraa guddaa godhee biyyeen itti salphatuun jira. Rabbi rahmataa godhuuf. Kanaaf hedduu cimtuudha jechuuf hin jira. Artist Elemoo yaadni gaalaarii artii Oromoodhaa yookaan gola hambaa artistoota Oromoo kana qopheessuu eessaaf hin jedhu? Ani waa'uma sammuu tiyya na dhibeen calaqqisa jeetiin yeroo dheeraadhaaf mataa keessaa qabaachaa ture. Addunyaan biraa ji'a 3tti ji'a 6tti qabeenya qaban aartiidha hoggaa jennu aykanni burcuqqoodha. Burcuqqoo tana yoon jabeeffanne si duraa cabte. Sila hawaasni biitii mootummaan ummata kana jabeessitee gargaartee bira dhaabbattee akka isaan waan gochaa jiran kana caalaa jabeessan warra godhu keessaa silaa tokko ta'uu irra ture. Haa ta'u garuu ummata addunyaa biraarraa nuti kophatti rakkoo cinqii harkaa ifirratti hirkatanii ka dalagatuu fi kan dalaganne jidduu qabsoo tana yookaan fuula baasuuf afaan Oromoo immoo jabeessuudhaaf aartii Oromoo dagalchanii yadaleedhaan muuziqaadhaan ifumaa ifirratti hirkatanii gaafa hojiirra oolchanillee wanni isaanii maallaqa hin fidu. Dhiiroo uummata moo mootummaadha moo Oromummaatu wallee afaan isaanii kan hin jaalanne nama goosifti dubbiin. Tana keessa ammoo ba'uu danda'u nurra jira. Nama ifteetu nama if jaalateetu kaanis jaalata akkuma jennetti Oromoon waan isaa jabeessuun dirqama. Xiqqaa guddatu yoo jabeessite fuulli keenya illee banamaa. Har'aan tanaani kana godhe borummoo tarkaanfachuuf hin deemne. Asitti hin dhaabbattu. Amma kun mana barnootaati jenna. Manni barnootaa kun xiqqashaadha. Guddatti dabruuf ammoo isteeppiin lammataa dirree dawaa waan taateef jecha dirree dawaatti itti hirmaannee afaan keenyaa fi aadaa teenyaa aartii muuziqaatiis dhala jirtuu fi warra barachuu fedhullee barsiisuu irratti ni xiyyeeffannaadha yaanne akkasitti. Baasii kana ammoo meeqaan fitte kana fiduudhaaf yeroo meeqa si fudhatee baasii kana baasiidhaaf? Magaa'oon waliigalaa rinoveeshina bikka tanaatii fi aartii tana gurratti hojjechuudhaaf toora miliyoonaa fi 800 baase. Duwwaayituun gammachuu jiru teenyaa ellee shaggooyyee naadaa saba keenyaa jabeessaa 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 aadaa teenyaa jabeessaa 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 aadaa teenyaa.
kabajamoo abbaa gadaa humbannaa kabajamtoota hirmaattoota magaalaa Dirree Dhawaa magaalaa Hararii fi magaalaa Finfinnee irraa dhuftan hundi jiraattota magaalaa keenyaa jii baga nagaan dhuftaniif isiniin jedha. Itti aansuudhaan hojiin artistii keenya obboleessa keenya abbaa keenya magaalaa kana keessatti hojjetan mana kana ni gayaaf jeetii miti mootummaan kakanneef manni kun itti xiqqaa hojjetan kun hojii xiqqootti ilaaluu dandeenya iddoo xiqqoo irratti hojii guddoodha hojjetan. Injifannoo arraantana Oromoon akkana walitti qabattee mari'achuu fi eebbisuu dandeesse kanaaf galtee guddaa taasisanii akka mootummaattis akka bulchiinsa magaalaa Haramaatti illee artist Leegan Elemoo Alii baay'een galatoomfadhaa jechuudha. Jirtu guyyaa addaatiin baga isin ga'e jedha artistii kabajamaa keenya Elemoo Alii akkasumas artistoota kaawwan. Akkuma beekamu aartii jechuun daawitii sabaati. Daawitii jechuun ammootu waan ofii keenya keessatti agarruudha. Akkuma agartan artistoota Oromoo manguddoo kan ta'an kan hangafa keenya kan akka Dr. Kabaja Alii Birraa of duubatti kan agarru. Akkasumas ammootu warra qacalee ta'an kan akka Hacaaluu Hundeessaa ofitti arguu jirra. Aartii jechuun akkuma beekamu daawitiidha kana keessaan daawwannee kan ofin agarruudha. Hojiin kun ammoo hojii guddaadha. Hojii turizimiiti. Hojii turizimii jechuun gama tokkoon qofa hojjetamee kan dhumatu miti. Hojii gama kanaan ammoo gama suuraatiin hojii guddatu hojjetamee wanni bulchiinsa kanarraa eegamu ammootu akka Dirree Dhawaattis ta'e akka godina Harargeetti hojiin kun sirriitti akka daawwatamuu fi akkasumas ammootu ijoolleen lafaa dhufan hamilee akka godhataniif kanarratti hundaa'amuu qaba. Kan biraa ammootu hojiin kun asitti hafeetiin akka hin bannee fi dhalootatti akka dabruuf gara fireemitis jijjiiramee akka gurgurtaa garagaraarra egzibishinii garagaraatti akka gurguramu godhuunis barbaachisaa natti fakkaata. Baay'ee namatti tola. Galatoomaa isiniin jedha. Jireenya keenyaaf daawwiti taati dhaloota dhufuuf dabarsu taati. Jireenya keenyaaf daawwiti taati dhaloota dhufuuf dabarsu taati. Aadaa jabeessii bakka jirtutti wayituun gammachuu jiru teenya. Jirtu galatooma ko waa'ee obboleessa kiyyaa Elemoo Alii kana irraa hin dubbachuu barbaada. Anaaf Elemoo Alii qabsoo tana keessatti nama yeroo dheeraa waan adda addaa keessa rakkoo fi bal'oos waliin ture. Yeroo adda addaa keessatti jechuudha. Amanni isaa hedduudha. Amma yoo namatti isaa dubbadde umriin ta'e sammee qanuun jettanii. Ammoo namni akka namoomaatti waliin caalu namni hojiini wal caala. Biyya tana artistoota hedduu jira. Elemoo keenya durallee biyya tana dhufne akkuma reefu yaadiin keenya jeetti ol yaadiin jeetti yaaduun hojjechuun taatu waan nuti hundin hojjetini itti yaadee legend obbo Elemoo Alii hojjetee seenaa Oromoo keessatti bakka guddoo qabaa. Hogguma dhaaba kana laalanuu harka nuu dhaawaa finjaa. Kanatti aansee wanni jechuu barbaadu wanni isin dhaaba kanarratti argitan hogguu argitan wanni isin yaadattan waan addaati. Reefu obboleessa keenya maal jee waa hedduu ijoollummaa teenyaan nutti himtaniiti kakaanee jee kaka'uu qofa osoo hin ta'in ammoo hojiirra oolchinee jee hojii saniitu arraan tana wanni dhaabarratti argitan kun hundinuu ummata seenaa Oromoo keessatti bakka gurguddoo qabu waan gurguddoo hojjetee waan arraan tana waraanni godhuu hin dandeenye godhanii asiin ga'anii jechuudha. Kana waan ta'e jecha dhaloonni nu boodaan dhufu akkuma duritti Oromummaa teessan jabeessitanii sabaa fi sablammoota nu keessa jiruufillee kabajaa kennitanii abdii firra qabaattanii jaalalaa fi cimina aadaa teessan jabeessuu irratti afaan keessan jabeessuu irratti biyya teessan jaalachuu irratti akka waan kana nu boodaan dhuftanii itti fufsiiftan abdii guddaan qabaa. Wanni waan kanarratti akka kaasee dhugaa dubbachuudhaaf fageesseetumaan akka nama tokkootti anis yaadee addunyaa biraa keessaas waan daddabarree jirruuf dhiiroo nuutu laafamu artistoota Oromootu laafamu mootummaa teenyaatu laaftumu
ummata keenyaatu laafa jara sadeen kana daga qabeeti ilaale dura abbaan yoo falmate if jaalachuudha dura ani yoon if jaaladhe obboleessa kiyyaas nin jaaladha waan gaarii yoon uffadhee waan gaarii nyaata gaarii nyaadhe akkasumatti jaalala waan kana waan hin qabuuf jecha kan biraatiif illee akkasumatti yaada haa ta'u jaalaltii immoo waa hunda caalti wal jaalachuun wal jala deemuun wal kabajuun walii tumsuun tumsa lolaa osoo hin taane tumsa gartee qabeenyaatis haa ta'u qabaataa keenya tokko qubatti laachuu miti isa jabeessuu guddoon sun egaa wanni dhugaa dubbachuudhaaf waan kanatti na kakaase akkumaan jeetti dadhabinsa nuti qabnu ta'uu mala isarraa illee chini baana akka fakkiitti wanni hafe maalii jeetiin xinxile waan aartiirraa haa ta'u yoo wama xiqqaa kana gartee isuma kanaan guddifadhee godhaa maaliin jennaan warra lubbuu isaanii qaqqaalii akka maletti laatee fi warreen afaan Oromoo kana calaqqisuu irratti ifaajjee guddaa godhe kadamoo san arganne kabo'aan arganne gaafa argate immoo meeshaalee silaa gartee ittiin tattaphatu bitatee yookaan horii kafalee afaan isaa kana jabeessuudhaaf sochii gurguddaa godhe kana warreen wareegamaniif rabbi ramataa godhu kan jiraniif ammoo jiruu tana akkanatti footoo isaanii tana boca kana agarsiisuun ta duraa gammachuudha lammada dhalateenya ta dhuftu jabeessuudha if bira taree immoo aan mataan kiyyattiin gammada jireenya keenyaaf daawwiti taati dhaloota dhufuuf dabarsu taati jireenya keenyaaf daawwiti taati dhaloota dhufuuf dabarsu taati aadaa jabeessii bikka jirtutti wayduun gammachuu jiru teenyaa kennaa tokkos fideen dhufeeraa fi halkan tokkootiin hojjedhe karaa sana qaxxaamuree finfinneedhaa balaliidhaan ittiin as dhufeedha uummata oromootiif kabajaa inni qabu aartistoota gameeyyii keenyaaf kabajaa inni qabu hojii adda addaatti argaa turre ijaareen isa sumaan nu guddattu kana guddiseensi galatoomfadhaa komeediyaanii fi aartistiidha hojiiwwan garagaraatti hojjettaa arraan tana gola hambaa Elemootti wal agarree baga nagayaan dhufte maaltu si dhageeme aadaa aartii akkanatti argamu baay'ee bareedaa waan guddaatu dalagame aadaa keenya immoo jajjabeessuuf aartii keenya jajjabeessuuf hedduu waan baay'ee hojjetamaa jira namni hojjetanii keessa immoo tokkoon artistii Limuwaalite waan guddaa hojjete kun seenaadha sirriitti eeggamuu qaba jajjabeessuu qabdu nama guddaadha waan inni hojjete waan salphaa miti bakka namni dhuunfaa isaatiin akkanatti hojjechuu isaa kuni muuziyeema guddaadha waan Oromoo ibsa kanaaf baay'ee gammadeen jira uummata Harargees baay'een jaaladha baay'ee galatoomna arraga asitti galgala takkatti hojjettee kannaa kanniteef jirta Elemoo isuma suuraadhaan kaasteeti akka nama boca hojjechuu danda'utti bocoota kana sadarkaa qulqullina isaanii akkamii hubattaati kanamoo baay'ee bareeda waan gaariitu dalagame baay'ee number 1 dhaloota dhufuuf dabarsu taati aadaa jabeessii bikka jirtutti wayduun gammachuu jiru teenyaa illee shaggooyyeen aadaa saba keenyaa jabeessaa aadaa teenyaa jabeessaa aadaa teenyaa